Maaki akkuma gubbaa bareedde keessallee rabbi si haa bareechu yaa rabbi intalli wallahi ijoollee maqamne daa bulbul yaa rabbi kiyya. Maaki si qabsiisee kaaree 200 Finfinnee fudhachuu hin dandaya. Miliyeenaati wallahi miliyeena sharafamtu ati miliyeena wallahi sharafamtu miliyeena. Ayyee galatooma wallahi. Bar sheekaroo beebar keessa siiti caalaa bar gubbaa isin kanarra. Way maaki biyya san taa'utu mataa na gubaa bar anaafsi ani Itoophiyaa jira ati kinoo biyya wanni jirta biyya san taa'utu na gubaa baran. Ni dhufta moo akkam? Akkam. Maal ani nama meeqaaf quuqama qaba bar sababa amma kinoo qursii nyaatan dhiise bakka hin dhiise hin gabaabse ofirraa aga Oromoo bilisoomtutti qursii nyaadhu jedhe hin nyaadhu ammas. Hin bilisoomna inshallah kalooyitee jirti. Galee bar maakiyyee galeellee bar nagayaan galee warra kiyyan nagayaan galee. Awo baga rabbii nagaan si galchee ustaaza keenya. Si jaalanna dhugaa hedduu si jaalanna. Namni gariin jaartiin maan deeminiin jedha. Finfinneen akkuma bareeddu kiisii si bareechiti osoo jaartiin deeme maal wayyaree kun. Saamunaatiin nama dibdi kiisii kana. Takkaan argine nama dibdi wallahi nama dibi takkaan argine ani aguma namticha ilaa wanni keessa taa'ee harka akkana qabatee waan kadhatu fakkaatu san agas hin fakkaatin yoosuu jalaa gale rabbiin na baase. Kaam namticha harka akkas baasee kadhatu sun? Namticha girgiraa haadhatii akka duraanii fakkaatu tokko hin jiru. Kam yaabbosu. Maal abbo. Gammadaa dhufnee naannawaa dhufnee gammadaa dhufnee mana dukkanaa nu seensisanii. Maal abbo. Nama ta'e isin galeemi. Maakiyyee. Ay. Mubarak Musammaa Jamee sila ajaa guddaadha. Okay, mana isaa deemi si galcha. Wanni naan jedhe san wanni keessa oolchuuf naayimii fi birrii wayii sirra galchaa quraanaan bitii taa wanni godhi naan jedhe masgiidaa naan jedhe afaa wayii jalqabaa jiran soomaaf afaa wayii jalqabaa jiranii saamittii kana keessa kinoo jalqabanii san keessa ooltuu fi isa barbaade hayti bakka argattu sadaqaa jaariyaa dhaga guyyaa qiyaamayyaati isa keessa ooltuu fi hayti namni namatti wanni jedhe san keessa ooltu akkasii bara. Okay, ayyee ittiin hima. Akkas inshallah maalirra jirtan akkanumaan isinis seene garuu akkanumatti yaada walii kannaa deemu jira waan mata kana gahee wal gaafachaa wanna biraa wata akkatti illee hin jiru. Bareeda amma jabaadhaa keessallee of jabeessaa hidhadhaa ta durirra bilisoomnee jirra amma waa hedduu cinqii argaa hin jirru meeshaan illee nu deebi'aa jira tajarri meeshaan kenna jetteetiniin jabeenna qabna meeshaa qabna jette san rabbiin meeshaan keessanii mika Oromooti taa'a jedhee gara biyyaa galchaa jira ummanni galaa jira haa galu. Okay. Way Oromo maal godhaan osoo wallahi ani lubbuu isinii kenna haa ta'u waa hedduu rabbi nu garsiise. Nuti jarri meeshaa qabna jette quwwaa qabna jette nuti ammoo labsii atantammaa baafnee dhageette yaa rabbi quwwaan keetii mimaa jabeen illee keetii mimaa meeshaan jarri kenna jettu sun illee kennumaa bar yaa rabbi bakka nu argisiisi yaa rabbi jennee kadhannee ay jira kiinno ay jira betekiristaana kana keessallee meeshaa keessantu jira jedhee rabbi hedduu yaasaa jira haa ta'u ammoo isin ammoo nama keessan jabeessaa sheeka keessan jabeessaa ulamaa keessan jabeessaa bar paappaasiin ji'aan 400 nyaataa kabiraa hawaan beeytaati
miskiin jedhe kuma 400 nyaataa ka biraa hawwa siigalee teenna sheekotiin birrii kuma ji'aan nyaatti birrii kuma ji'aa warri madrasaa karaasisu kuma nyaatti mee kumni maal fayyadamee maatii waliin mee maal bitaaf zayitii bitaafi bar ummanni sun adada ganama subii deemuun bar waa buusaa birrii 5 qabatee achi kaa'ee deebi'aa bar nuti ammoo tiniin salaatuma zuurii takka osoo birrii 5 qabannee achi keenne homa taati homa taati bar walirra buutee tiniin ganzaba sheekota kennaa taati madrasaa warri karaasisu kun bar beelahee wallahi achitti qooqoolee koroshoo nyaatee hedduudha jira magaalaa roobee keessa ka ganda akiraa deeme akka Sheek Abduu Sabuur faa isin hin beeytanii Sheek Abduu Latiif faa hin beeytanii isin hedduudha qabrii ciisa kanaaf ummata saniillee rabbi haa araaramu ta'amma sammallee tiniin ifaajaa jirtu jira wallahi baay'ee garaa nama nyaatanii amma yoo tana dubbatanii waa'ee sanii birrii kuma dabalaa fi jaan mee laalati ummanni ganamarraa haga galgala achi oolan ijoolleen haa baratu jedhanii namni kenna haa baratu jedhanii wallaalarraa haa bahu jedhanii laakiin ammoo damoosni kun homaan fayyaduufi silaa osoo galii wayii godhanii fi barbaachisaadha jarri bar paappaasii ufiitii 400 laa ilaaha illallah laa ilaha akkuma taana bada jarana yoomuma uf beeyna yoomuma ammootiin yoomuma uf beeyna ja'a bara yoomuma uf beeyna ja'a bara alimaan ardiin kun bareedde beeytanii sheekaan ardiin bareedde xaalibaan ardiin bareedde osoo xaalibni jiraachuu baate osoo ulamaa'iin jiraachuu baate silaa barnu akka horiiti akkuma horii wal keessa deemna akkuma horii oollee gallaa bar haa ta'uu garuu warri fooqii ijaarateetiin makiinaa V8 deemu kunillee warri jiruu gaarii jiraatu kunillee sababa xaalibaa sababa sheekotaa sababa ulamaa'ii razzaqamee beeytaati sigalaati xaalibni ilmii baratu karaa deemee korojoo ofii fannifatee deemu hanga irraa deemaa jira garuu koola malaa'ikaa irra deemti hambisuun jechuu sigalee maaki koola malaa'ikaan sochii dhiiftii jedhan la tadawwajni hatahaa li xaalibil ilmi riddan bimaa yasna'u jee nabi alayhi salaatu wassalaam xaaliba ilmii baratuu deemu karaa deemu kanaaf koolaaftii jedhan jaalala jaraatiif jecha koolaaftii jedhan haa ta'uu kenna kun ammoo yoomuma of beeka V8 keessa taa'aaf jedhee bira dabarsaa matooraan bira ta'a mee kottaa sheekota karaa dheeraa deemtanii mee gabbiinaa kana ta'a isin geessa bakka qaraatii hin jehuuni isa bira taree abbaa qabeenyaa fuudha yoomuma nuu galti makki abbaa qabeenyaa fuudha achi keessa kaayata abboo haa ta'uu gin ilmi namaa kun gariin ni beeka gariin qadrii aalimaa ni beeka garii sheekaallee ni beeka gariitu wallaale hedduudha warra xaalibaa kana maaliif barbaadan homa sadiif barbaadanii bar tokko gaafa ammallee tiniin namni irraa du'e mee darasaa nu waamaa jedhan irratti nu hasalaattu miskiin jee sheemiin ibro tokko gaafa namni irraa dhukkubsate ijoolleen tiyya fayyaan qabdu matabbo waafata jaartiin tiyya fayyaan qabdu mee darasaa nu waamaa jedha abbaa qabeenyaa kaaba gabbiinaa kaa'ee deemu sammaa waamin itti haa qara'u maa darasaa barbaadaree maa xaaliba barbaadaree gura dhugaa jette sadeessoon ammoo gaafa ammallee intala huura keessa badeen nikaa nu hidhamee sheek Kadiir Sheek Usmaan nukaa nu hidhamee jedhan laa ilaa gaafuma sadiin kana nama barbaadanii haa ta'u ammoo namni xaalibaa sadarkaa qaba nama sadarkaa qabu namuma sadarkaa qabu beeka jedhan laa ya'lamul fadla illaa dhawu nama sadarkaa qabu namu sadarkaa qabutu beeka jedhan ijoollee sadarkaa rabbi isinitti haa godhu hedduun keessan ni beeytanii darajaa xaalibaa beeytanii darajaa darasaa beeytanii darajaa aalimaa beeytanii hedduudha namni fooqii keessa gale hedduudha namni mana isaa lakkaa'uu wallaale daamattiin qaba shaashamannettiin qaba addisaabattiin qaba haa ta'u kifilii isaatu addaan hin beekan mana garii ammootiniin torbaanittuun barattu mana isaa keessa olii gad deemte haa bareedu laakiin xaaliba tokko osoo gola tokko kenneef yoo xaalibni ilmii mazallaa keessa galti sharaa walitti qabdee akka hantuutaa keessa galti mee koottaa isintu ammootiniin isiniin ardiin bareedde mee koottaa kilaasii takka keessa taa'a qaraa nama 4 nama 5 keessa mana kiyya keessa diin nabi Muhammad alayhi salaatu wassalaam haa dhagahu gurri kiyya haa dhagahu diin nabi Muhammad haa haasayamu galgala maraa jarri haasawaa bulti qaala rasuulullaahi qaala Allahu azza wa jalla jedha deemti darasaan barabbo halkan hin bultu haga sa'a 5 istilaaha jedhaniin qara'anii haga sa'a 5 itti rafuun hin jiru kitaaba walii qabanii achitti qorafanii leelii dhaabatanii mee koottaa mana kiyya galaa nama 5 nama 4 mukkure maaluma tanan wallaalchise osoo tana beeyne wallahi oromoon bilisoomuu miti bakka maratti wallahi bilisummaa yoo naqaata ifatti baane yoo naqaata ummanni ammallee nu cinqu kun qaata biyyarraa buqqa'ee eeggale ammas ammallee haa ta'uu gin beekaatumaan jira gariin hin beeku malee gariin beekaatumaan jira qadrii aalimaa beekaa jira
Aalimni bakka ilmi ofiirraan ka'in je'eetini maan badadin xaa'imni waan bi'iif waan jabaa booja ta'aa jira. Mee kitaaba binna mee mazallaasan isaarraa fi mee shayii achirraa ol hin ka'inii damoo sagoonaa fi ni dhabamtii jechuu barbaade. Hogguu namni namoota sheekaa waan dubbatu namni waan jedhu garuu namni kennu inni kuni duniyaa isaa duniyaa zakaa sun sadarkaa sunnaadha akkasitti qooda aalimaa kenna jedhan namoota waa godhuu kenna jedhan xaalibaa kenna jedhan bakka sadiitti baase maakii sii galee haa ta'uu rabbi nu haa beeksisu wallaahi dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nuti warra sheekotaa kanaati sabboonaan seetaniimi sabboonaadha akkuma mudawwara godhannu kanaan sabboonummaallee qabna. Diingaan jannata rabbii sabummaadhaan jannata sanii makkii kanan seera boodii kanaan bareechi har'allee bareechi akeelee nu bareechi garuu sabboonummaa oromummaan bitaman haa taatu harka bitaatiin qabadha diin harka bitaatiin qabadha maakii. Oi, Ustaz. Maakii hin dhaga'amu hin dhageenye. Hin dhagaan hin dhagaa. Neetwoorkii xiqqishoo ciccitaa jira malee dhaga'uutti hin jira. Dhugaadha wanni jette hundinuu sirrii. Wannan jedhe diin harka mirgaatiin qabadha. Hedduu sheekkotiin teenna mudawwaruma waliin sabboontuudha bar sabboontuudha sabboontuun seetanii misi. Wallaahi haa ta'u garuu homa cinqe. Baasu ja'a jirra diiniin jannata seenan diinii kanaan jannata seenan duniyatti illee bilkaan akiratti illee bilkaa'e haa ta'u ammoo oromummaa sabummaa kana bitaan qabadha mirgaan diin keessan qabadha ijool wal qabannaa koottaa tokko taanee gaara diinaa koottaa hayyuun ammallee hayyuu hedduu qabna abbaa qabeenyaa hedduu qabna qabeenyas qabna lafas qabna beekas qabna aalimas qabna kanaaf nutti waanyanii beeytaati osoo waan qabaatini osoo ammoo beekaan nu keessa jiraatini maaltu nutti waanya. Haa ta'u ammoo beekaan deemu beekama biraatu dhalata. Jegni deemu jegnuma biraatu dhalata. Hayyuun deemu hayyuma biraatu dhalata. Siigalee wanni nama raachee finfinnee na fide maali? Quuqama qabu sani abba'oo quuqama. Hin affaname roobeen taa'ee affaname. Hafuura baafadhe achi dhaqee lafti teenya je'aa turtan. Lafa sammee laalladhaa daangaa itti godhadhaa. Je'et deeme laale ammoo hafuura baafadhe. Keessa deeme araakkiiloollee akka barbaade haasa'ee gale alhamdulillah. Hedduu namaatu finfinneen teenna je'ee ganda akiraa taree abboo jegnoota kennamee jeneraal ebalu raamee warri qabrii ciciisu waa xiqqi warri kanaan argin warri afaan keenya oromiifatti haa deebi'u je'eetini yaa afaan federaalaa afaan oromoo haa ta'u je'eetini hedduudhaan malleetini hedduu ijoolleen dargaggeessi teenna ta kararratti afamtee xiyyiitiin mataa dha'ee karatti gombifamte sunniin ganda akiraa tarte kanan argin rabbiin kana nu argisiise alhamdulillah nu haa dabalu ammallee rabbi nu haa dabalu wallaahi walitti rabbi nu haa dhaabu ammallee tokko nu haa godhu ammallee wallaahi nama wal kabaju rabbi nu haa godhu nama wal jala dhaabatu rabbi nu haa godhu abboo nama ammallee barcumaa wal jala kaasuu miti barcumaa wal jala deebisu rabbi nu haa godhu abboo ifnanatti rabbi nu haa baasu abboo ol fuudhee kan nun deebisin rabbi abboo nu mul'isee nun dhoysin rabbi abboo nu dubbachiisee nun cal'isiisin rabbi abboo hedduudha wanni nu jenne wanni nu duraan jennellee haqa namaa barbaannan jenne haqiqi teenna haa deebitu jenne diini keenya ka badhetti jigu kun nurra haa dhaabatu jenne kanuma falman haa ta'u ammoo rabbiin ammalleetiin diini keessan hin jigu guyyaa mara'a bara mara'a waggaan diini keessan hin jigu isinirra haa dhaabatu rabbii nuun je'aa jira amma ammoo qabeenyi keessan ka duraan hatamellee isinii haa deebi'u nuun je'aa jira amma rabbi. Kanaaf mee du'aayii godhi jeen sheekan. Maal jettan? Akkana jechuu jirti ijoolleen amma fi birraa. Maal jetti? Maal jetti? Obsa maal jetti? Obsa. Okay, neetworkii isaa itti fufi. Warri dhageessan barreessaa gaawwan ijee. Lafaa sossoo. Bar makkiitiyya. Lafaa sossoo jira. Maal je? Lafaa sossoo jira jaan bar komantii jala barreessu. Kaayiroo keessa lafa sossoo jira jedhanii. Kaayiroo keessa. Kaayiroo keessa. Bar kun. Nama sossoo jira. Nama sossoo jira. Fiigootii atiin. Sitti dhagahamii Kina lafaatu jira du'aayii godhaa. Waa isin reefu nagarree maali dachii sossoo jira mataan akkam na jira jeetiin bara akkanan lallaalee.
guyyaa takka nuun cituun ooltu wallaahi biyya tana faamma fa'a. hedduudha an kanaaf yaa barmakkiitiya rabbi quraana keessatti dubbatee jira barmakkii wayta maal jedhu barbaqoo laa yaaba ubikum rabbiin isiniin badadu lawlaa du'aa'ukum rabbiin hun jedhe quraana keessatti kalama rabbi osoo kadhaan teessan jiraachuu baate rabbi isiniin badadu asirraa kaatan jiruu duniyaa irraa rabbiin hun jedhe haa ta'u mana manaa kadhatamaa jira aalima kadhataa jira xaaliba kadhataa jira yaa rabbi ja'a jira hedduudha rabbiin waraana hedduu qaba bookee qaba rabbi tiisisa qaba abboo ardii namaan sochoosa rabbi rooba bubbee qaba rabbi haa ta'u ammoo kun martuu dalagaateen na jechuu beeytanii isin badiiteen na jechuu beeytanii isin ramadaan illee dhufee jira yaa rabbi badii duraan jiru irraa nu buqqisi yaa sababa badii rabbi ammalleetiin namatti jijjiirata malee osoon nuti qulqullooyne osoon nuti ammalleetiin zaalima ta'uu baanne osoon nuti ammalleetiin jaalala walii qabaanne osoon nuti ammoo xiqqaa kenna kabanye osoon nuti ammoo hayyuu kenna xiqqeessuu baanne osoon nuti ulamaa'ii kenna sheeka kenna xiqqeessuu baanne homa takka wallaahi karaan bahaa numa jirti kanaaf rabbi ammalleetiin waan kana rabbi nurraa dhaabu hedduudha wanni fagoo jedhan asutti illee argamti wanni amba turkiitti rabbi gadhiise wanni amba siyaa rabbi gadhiise sun asillee ni dhufti abboo hedduudhaan garree warra suuriyaa waan rabbi godhan argine warra turkiillee waan godhan argine rabbi dhageessisa hin dhagaama'e maakii fiil gooti am maakii dhageessisa no reefun tana asumarra taayitiin baraan isin nannawanni hin jenne malee akkana dachiin sossootee jirti bar maal dachii sossi mataa na dhukkube lafa laallaan amma saayinsistoonni biyya tanaa dubbatanii ture gizee lama sossoote ammaa hojii sadii hedduu takka sodaataa jiran akka turkii san taati jaanii labbiyyiituun jechuu hedduu takka eegaa jiranii hedduu takka reefu mataa na dhukkubee ture bara Udillee sosso'aa jira jedhanii bara. kophaa kiyya mana keessa jira sanumaaf yoo duunes gaggabaaneeti nama waliin makamee duuna jeetii bara. Abshii roomaan taate fooqiidha manni ati keessa jiru. abshii roomaan taatanii du'aayii isinii kadhanna Fooqirra jira kudha Du'aayii tokkoffaan godhaaf jira. ishee Waaw. Haboo bakka laayifirra. hedduu hedduudha mana laayivii jiru mana laayivii warra laayivii jiru kana mee dubbisaatii du'aayii kadhaa du'aayii deebi'aa jaanii haasawa biraa dhiisaa du'aayii kadhaa rabbi gabricha ofiin dhabu rabbi namaa awwaata nama tokko hin jedhu rabbi nama tokko rabbi hin jedhu wallaahi namaa awwaata miskiina keenyaatti Maakii namni keenyaatti jira No, kudha tokkoffaan jira dhaggeeffadha. Fooqii kudha tokko akiran jira waan ta'eef namni tokko hin jiru ammas mana keessa namni hundi ala jira waan ati ta'eef. nama maala baatee ceebooteen dhufne waan deemaa jira. No, Waan ala deemaa jira macheetiin googu. bahuu qabdi yoo isin garuu akka ittiin akeekkanne malee akka laaleetiin waan sossoo arkeen ture garuu. Amma ala baatee malaalteen dhufne waan deemaa jira. bayi mee bayi ala bayi mee Fooqii gubbaa ala bayi tokkoffaa waan amma fooqii guddaa Ala bayi. Hooki haboo bakka. ba'uun hin ta'u laayivii makeessa iyyuu haa baatu amma Cufi laayifii cufi. Laani akka ustaazni beektaa biyyi tuni akka waliin maxxanaa fooqii gubbaa galla dirqama liiftiidhaan gabbu'eetiin gabba'uu qaba. Saniifuu mana keessaa kophaa kiyyan bayi jira waan. laayivii cufi bayi amma du'aayii teennee mee sunnaa lama salaannee asii du'aayii jenna asii du'aayii jenna rabbi si haa eegu hunda keessan rabbi isin haa tiisu